keenya har'a barumsa addaa ta'e tokko qabadhee isin dhufeetiin jira. Innis maali jechuun kan isin oolu Kenny Master barsa Kenny Master qabadhee waan hin dhufee jiru jecha Kenny Master kwalitii bareedaa haa qabu jechuudha. Kan maarketii hin qabne isin qabadhee isin dhufe maarketii hin qabne jechuun qulqulluu isaa saniin qabadhee isin dhufe. Hayyee isa akkamitti gabbuufannaa jechuun kan isin oolu akka itti gabbuufattan na hordofaadha kallattumaan karaa googil keessanii seentuu jechuudha. Googil keessanii gartanii miti asirra dhuftanii hak market sanii barreeffamtu jechuudha. Hak market barreeffamanii gartuun hak market jettanii barreeffamtu. Ani shabakaan jawaan deemaa ta'e daddabaadha. Ni obsitanii hayyee inni suuqaa jechuudha. Laal bakka baraamija as keessaa qabu isa gubbaarra dhufu kana galchuutanii isa kana jechuudha. Kan gubbaarra isa kana gabbuufatanii kallattiidhaan install godhannaan ifiifuu isin gabbu'ee jira. Yaiduuni shabakaan keessan dirqama jabaa ta'uu qaba. Shabakaan jawaan laafaa ta'e jecha. Asiin buutanii baraamijni isa kanaa daawuloot sana galchuudhaanii gabbuufatanii jechuudha. Asiin gabbuufatan kallattumaan karaa an ammoo waan hin gabbuufadhee qabuuf jecha amma keessaa hin ba'a. Baraamijni isa kanaa jechuudha. Isa kana laata. Isa kana ni galtanii isa kana laata. Kana jechuudha. Isa kana. Baraamijni waan maallaqaanis as keessaa argamu waan maallaqaa hundi bilaashii as keessaa gawaan gabbuufatan jecha xiqqishoonni turaa beeksisa adda addaa qaba. Ayya. Kenny Master jettanii barbaadee jiru Kenny Master. Ni barbaaddu jechuudha keessa deemtanii. Master waan barbaadnu Kenny Master kanaa jechuudha. Kenny Master waniin isin hubachiisuu qabu qofti yoo akkana gabbuufattan hin dalagu beekaa. Isuma duraa santu isinii bu'a. Isuma gartee maarketii qabu san isuma santu isinii bu'a waan ta'eef jecha bakkattoota nani gartanii bakkattoota nani tuytanii bakkattoota san ta'ee as gattuutanii jechuudha. As wanni isin hubachuu qabdan 4-8-13 kajuu buufatan 4-8-13 bakkatan agarte kanarra gadha'uu qabdanii jechuudha. Isinii galee sanboota as tuytanii free download ta'etu sana agarte free download as tuytanii gabbuufatanii jechuudha. An ammoo waan hin buufadhee qabuuf jecha kallattiidhaan naaf dalagaa na hordofa. An gabbuufadheetiin qabu free download ta'etu sana as tuytanii gabbuufatanii ni obsitanii hanga isinii gabbuu. An amma kallattiin seenaa isin garsiisaa laafaa tura. Kenny Master fi hordofaadha. Xiqqisa shabakaan keessanii akkuma jira.
akkasitti nagaan dalagifatanii jechuudha. Akka barumsa kanarraa fayyadamtan abdii guddaa tokkoon isin qaba. Saniifuu irraa fayyadamaadhaa waliif share godhaadhaa viidiyoo kana akka namoonni hundi bira qaqqabanii obboleeyyan keessan hundi irraa fayyadamu godhaan isiniin jaa galatooma ulfaadha. Saniifuu yuutuub kiyyalee subscribe godhuu hin irraanfatinaa isiniin jaa ulfaadha asumaan galatooma.